السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو بليان نقوى فيا قبط جواتو. الحمد لله أني نجاكوتي. كم جرتني نجا قم نجلت ربي كسي بقى جراتني أني هاجرات سنين جدا كم يواجرتني واجد جواتني كسي congratulation كي جراتي جتني ما ننقافتنا maali nasbaate jettanii maan hangaafatina akkasi dhugaadha jaafoo hedduu galatoomii hedduu gammadillee ture hedduu galatoomii ulfaadhu siin jedha achirraa kaafee obboleeyyan tiyyaa warroonni abshirii ayisoo jettanii asiin dhageettan hundi keessanuu hedduu galatoomaa ulfaadha ammallee yaada qabdan koomantii jala nuuf hayaagaa waan sirreeffatu qabnu hunda nutti himaa isiniin jenna galatoomaa ulfaadha kabajamaa isiniin jedha wallaahi obboleeyyan tiyya dhugaa dubbatuuf hedduun gammadee isinilleen baganaa gammaddanii isiniin jedha hedduu keessantu naa gammade garuu yaa viidiyoo hojjedhee as ba'uun natti hin tolle sababuma saniif cal'isee isiniin jedha wallaalarrallee ta'uu danda'a akkasiin nurra hin galinaa isiniin jenna haasa'aatillee dhabuurraa ta'uu danda'a yoon akkana jedhe haati jaafoon aartii natti aartii bara ati hoomsa'aatii dhabde jetti akkasii dhugaa dubbatuu fi obboleeyyan tiyya wallaahi hedduu tokko galatoomaa hundi keessaniyyuu wal jajjabeessuu keessatti abshirii jettanii wal bira dhaabbatuu keessaniif hedduu tokko isin galateeffadhaa isiniin jedha keessattuu warra addisii amma dhufaa jiru haa kiyyaa kana fa'aa jajjabeessa abdii nama kutachiisaa beektanii wanni kunire yoo namni ayizoosh namaan jedhe immoo abshirii yoo namni namaan jedhe abdii namatti hora akkasii jabaadhaa wal jajjabeessaa miseensa amma lafaa dhufaa jiru fa'aa kennaa kana harka qabaa nuti nama keessaa sadarkaanfannee miree xiqqisha hin jira warri addis gabiin amma eegalaa jiru hin jira nulleen addisimaa yaa hojjetan harkatti qabanneef miti haga sila homaan agarre isiniin jedha akkasi kaakunu akkatti duratti ilaalaa jiru suuraa tiyya congratulationii tiyya hundi keessanii congratulation naan jedha jalatti barreessa congratulation naan jedha ani torbetti poostii godhataa jira kunoo akkasii hedduu galatoomaa isiniin jedha waan kanallee sirii duraa hagas maraa miti yaa amma xiqqoo onneen na xixxiixxe malee akkasuma irrallee hin qabu akkuma beeytan isiniin jedha amma waa lallaalu jammarree ija keessa waa lallaallaa sababuma saniif amma xiqqishoonnee qoqqodhataa jirraa isiniin jedha dhugaa dubbatuuf viidiyoo gizee meeqa maraanu markaa badaa hima haqaa hima maraanu markaa bada maal akka ta'e hin beeku akkasii amma waa koorsii fudhataa jirra xiqqishu isinii galee akkasitti isinilleen waan nu barbaachisu mee nurraa faffagaatina bakka kanatti kana sirreeffadhu bakka kanatti kana sirreeffadhu nuun jedhaa wal jajjabeessunuma jiraate miire asumaanuu namni addisii taatan maatii nuu tayaa like share subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedha akkasii jabaadhaame wal jajjabeessaa amma sa'aatii hirribaas kalaa sagalilleen nalaaffattee jirti nurra laalinaa isiniin jenna kaashee nurra laalina
akkasitti nu jajjabeessaa. Naafii siyaamillee aniif siyaan mana kana keessaa waluma ari'uudha, waluma gangalchuudha hojiin kenna waan ta'eef. Akkasii dhugaa ulfaadhaa galatoomaadha jaafittii thank you so much siin jedhee jira abibtii wallaahi hedduu galatoomi. Aarsaa hedduu na wajji kafalte. Aarsaa hedduu na wajji kafaltee waan ani hin beekne naaf sirreessitee bakka ani dogongoretti kana godhi jedhaa turtee. San bira citartee ofii keetti harka keetiin naaf sirreessaa turtee galatoomii. Hayyaatatillee galatoomii. Dhugaa dubbachuufi wallaahi kanaman galateeffate rabbi sin galateeffatu jedhanii. Akkasii isinillee warri amma lafaa dhufaa jirtan abdiin kutinaa isiniin jedha. Carraadha. Jabaadhaa itti muddaa. Rabbi sinaa milkeessuu isiniin jedha. Qaqashtiiwwan. Qashtii qushummeewwan. Rabbiin isiniif haa laaffisuu isiniin jenna. Nu ammas keenya kaa'ima. Akka biratti deebi'an an fakkaatu tokkichuma kana qabaa jabeessa amma. Tokkichuma kana qabaa jabeessu malee hin taane. Irratti du'oo. Kanuma tokkicha moo akkami? Waa itti fufi jettanii yaada keessan naaf barreessaa. Aga sila kaa'umallee hin beeku sanumaaf suura irratti hojjedhe. Suuraan sunuu ta'anii itti godhe dhiiftetti biraatti dhufe isinii galee. Haa ta'uu jedheetuma waraabaa jira kaame. Inuma haa ta'uu jedhe. Suuraa takkittiin naa dhufte ani garuu suuraa lamarra kaayadhe. Congratulationii xiyyaa eessa akka jirtu maafi maaloo. Malaa dhumarratti naa dhufuu jetti laata. Hin beekne waan inni isaan aan galle dhufaan jirtu na fakkaata. Akkatti reekoordii waraabuu kanallee soqee ol soqee gas soqee gaafa meeqa akkatti soqee iddoo bilbila qabadhee taa'u hirribni naan lixaa tureme. Gama sa'aatii takka faasaa lama rafaa rafee ol utaalu bilbila of harkatti argaa. Akkas qaba seenaan kun muluun gaafa dubbatamu qaba. Haga waa barannu amma afaanumaan dubbannu. Haga waa baranne as keessaa afaanu. Homaan dubbannu isiniin jenna akkasuma wayyaa miire. Akkasii obboleeyyan tiyya hedduu galatoomaa asumaanuu maatii nuuf ta'a. Nu jajjabeessaa inshaallah rabbi jedhee gara fuulduratti waa hedduratti dalaguu yaada. Amma haa wallaaluu malee. Akkasii hedduu galatoomaa isiniin jedha taate. Congratulations. Allahu Akbar. I am very happy. Yoo kana argu jechuudha. Dhugaa akkasii galatoomaa ulfaadhaa. Turtii keessan nu wajjin taasisuuf hedduu galatoomaa. Oolmaa gaarii isiniif